Shamarreen tokko gaafa heerumtee dargaggeessi tokko gaafa fuudhee waaqayyo isaan gargaaree gaa'ela isaanii keessatti dhala argatanis baay'ee kan gammadan namnis baay'ee kan namaa gammadu firris alagaanis hundumtuu kan namaa gammadee ishoo jedheetoo fudhatudha. Isa kanaan beekna Oromoo. Ashama harka fuunee kam jirtu nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kooti nagaa keessanii viidiyoon qabadhee isiniif dhufe kana maal jechuun keessan hin oolu. Egaa viidiyoon qabadhee dhufe kuni obboleessa keenya Dr. Nafyadi namoonni miidiyaa kanarratti hin beekne hin jiru. Akkasuma obboleettii keenya yookiin gargaartuusaa haadha manaasaa ayyaantu nama jedhamtu kana jechaadha. Akkuma argaa jirtan waaw gammachuu lammaffaa arginee jirra. Egaa gammachuu tokkoffaa erga gaa'ela geggeeffatanii reefu ji'a 4 irra 5 irra hin jiranii garuu amma immoo kun akkanatti dhuftee jirti. Congratulations baga gammadde siin jenna obboleettii keenya. Gammachuu keenya Oromoo keenyatti jechaadha. Garuu waan tokkotu na dhibe. Innis maali yoo jettan obboloota keenya warra obboleettii kana qeeqanii fi Dr. Nafyadi qeeqan danuu isaanii arge. Suuraa ishii poosti godhanii bakka waan baay'ee irratti kan jedhan wayin arge. Innis maali jettan obboleettiin kun erga gaa'ela dhaabbattee ishiinuu ji'a 4 ammanatti eessaa dhufee kunii ulfi kunii eessaa as ba'ee kanaanas nutti baatee nama biraa wajjin jiraatte maal ta'e yookaan immoo isaantu dura ta'u maal singashee gaa'ela namaa keessa galtu. Dr. Nafyadiin dursa maaliif fuune jettuun koomentii jala deemanii waaratanii maaliif fuuni maaf gaa'ela dhaabbanne ati dulloomte ati maal taate ijoollee Oromoo kana garaa hin gaan bar maaltu gaa'ela namaa keessa singash gaafa inni micoota na wajjin hin gaa'ela dhaabbatu immoo micoota na suura ishii poosti godhanii ani ishii yeroo darbe keessatti ijoollee wajjiniin kaate poosti godhanii waaratanii waan baay'ee irratti haasa'an. Gaa'ela namaa kan diigdu inaaftota ijoollee keenya kana jechaadha. Waan baay'ee piraankii faa godhanii hanuudhaan dura ayyaantu wajjiniin nan ture naamni jedheetu kan piraankii faa keessanii Dr. Nafyadiin ofitti amantummaa waan qabuuf inni sammuu isaa nama barate jechaadha. Iddoo hin laanneef. Obboleettiin kun amma dursa siyaa wajjin jiraatu. Maal singashe? Innoo hin ganne. Fuudhee maaragaan haadhiif abbaan isaa dhaabatee lammiin isinuu addunyaan kun laaltanii waarrattanii gaa'ela godhate obboleessi keenya kun obboleettiin keenya kabajamtuun tunis gaa'ela godhatte. Amma immoo dhala kan namaa kennu waaqayyo yoo kenneef yoo argatte maaltu singashe? Nama bakka gammaduu sin barbaachisutti jechaan nama harrabsuu maaliif barbaachise? Ani Oromoo kanarraa ani dhugaa rabbiiti. Keessattuu Oromoo miidiyaa kan waan namaan salfattan waan namaan jettan shamarran ol baaftanii viidiyoo suuraa ishii ol baaftanii waarrattanii ammanatti ol fooftettanii too irraa dubbattani maaragaan warra ishii irra dhaabattee waarrattee dhaqxee too heerumte. Okay, akka keessanii shantaa qabattee boolee wajjiniin sagaleen bultu jechaadha. Akka keessanii harka duwwaan deemtu dhiirannaa fuudhi jettee birrii jala hin kennitu. Ishiin kun maaraga ishee eegdee waarratteetu heerumte. Namni tokko immoo erga wajjinii wal jaallatee laayivii barbaade haa dabarsu. Laayivii barbaade dabarsee otoo gaa'elayyuun dhaabbatii wajjin jiraate guyyaa tokko lamas yoo wajjin jira haadha manaa isaati fuudhuudhaaf karoorfate inni kan gatu miti jechaadha. Ishii wajjin gaa'ela isaa dhaabbachuuf murteeffateeran. Laayivii isaa yoo jaalallee isaa wajjin dabarsee gaa'ela godhatee dhala argate maaluma singash waanuma singashin keessa galtanii waarrattanii bukeessitu. Obboleessa keenya baga waaqayyo sin gargaare dhugaa hedduu takka hin gammadeef dhallee keessan dhala eebbifamaa siniif haa ta'u. Dhaloota inaaftota kana dhaloota inaafaa kanatti inaafu kana sinirraa qaba. Dr. Nafyadiin kanaan nutti as baase erga fuudhee ji'a 4 ji'a tokkoyyuu guyyaa tokkoyyuu haa ta'u. Ulfa wajjiniinuu kan gaa'ela godhatu jira barra. Hin ganne cubbuu maal qaba? Jaalallee isaati. Tarii immoo bakka kaadhima bakka akkuma barbaade haa ta'u hin ganne dhaabatee takka addunyaan kun argutti gammachiifate. Har'a immoo akkasittiin bakka si fuulduratti bareeduun hin danda'amu jechaadha. Shammaran atafaan iyyuu qabdu micayyoo kanarraa haasa'uudhaan dura ani eenyu jedhi.
nama dhaabbattee maatii ishii teessisanii heerumsiisanii mucayyoon tun. Doktor Nafyadiinis nama barumsa qabu, nama ogummaa qabu, nama ofitti amanamummaa qabu, jecha namaaf iddoo kan hin qabnedha. Kanaafuu warri gaa'ela namaa keessa galtanii xaq jettan isin sirrii hin goone. Waan akkasii hin jedhinaa hin jedhamu. Gammachuu namaa namaaf gammada. Oromoon waliif gammada. Oromoon waanuma kamiyyoo ta'e waliif gammada malee wal xiqqeessutti fiiguun maal jechuudha? Tarii kan namaatii, tarii kan namaatii maal sin gashe? Maal sin gashe bultii namaa keessa galtan? Sintu mataa qabeef immoo maaluma sin gashe? Maal sin gashe bultii namaa keessa galtu? Bultiin kan abbaati abbaadha ta'eef akka barbaadetti haa jiraatu. Namni osin biratti gammadeen ta'u moo maal jechuudha? Abbaadha ta'e kun gosh baga gammadde obboleessa kun jettaniini. Waan baay'ee irratti kan funaantan obboleessa keessan irratti, waan baay'ee irratti kan darbattan obboleettii keessan irratti inaaftota warra akkanatti mucayyoo kanarratti jecha hin taane darbatu. Gammachuu isaanii kanarratti waan hin taane kan dubbatan isin inaaftota. Congratulations baga gammadde. Ani hedduu takka hin gammadeef warri gammaddaniif congratulations jedhaani. Baga gammadde baga rabbiin kana si geedhaani. Yoo ati nama gammadde keellee gammachuutu si ta'a. Yoo ati namatti hinaafte ankeetillee boru waanuma hin taanetu si qaqqaba jechaadha. Namni waan gaarii tokko namaa yaadu gaariidhumatu ta'aaf, namni waan hamaa tokko namarratti yaadu immoo hin tura hin bula malee si hamuma santu si ga'a jechaadha. Maaliif ati arrabni kee gaariin dubbatu, arrabni kee waanuma jallaa haasaa, ilaalchi kee waan jallaa ilaal, waanuma argite walitti bukeessaa oolta yoo ta'e dhumni kee kan kees fokkisaadha. Kana beekadhu. Arra kan namarraa haasofta miti borummoo kan keetirraa haasa'ama. Quba tokko jecha namatti qabe kan keemmoo akkana garagaree sitti faradu baay'atu jira jechaadha. Kanaafuu baga gammadde obboleessa kiyyaa. Ani dhugaa hedduu takka hin gammadee fi inaaftota Facebook irratti waan baay'ee jettanii warri dhiiras ayyaantuma homaa gochuu hin dandeessanii Doktor Nafyadiin isuma homaa gochuu hin dandeessan. Bukoo keessa fudhaatii gaa'ela namaa keessa ba'a. Waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatooma. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa isiniin jechuu barbaada like share godhaa. Roonni haaraa mana koo dhuftan maamila koo ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Baga gammadde jedhaani Doktor Nafyadiidhaan kongiraa. Inaaftuu garaan shaa gubatu. Warri YouTube ittiin guddifachuu fiigdu, warri Facebook faageejii ittiin guddifachuudhaaf jecha hin taane gaa'ela namaa keessatti bukeessitu haqaan oftu isiniin jedha. Yeroo gaarii naaf qabaadha. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Mucayyoo bareedduu tana immoo rabbiin nagaadhaan ishee haayiku mucaa immoo jaannoo argisiisu. Galatooma yeroo gaarii qabaadha.